Jedhu gaaffiin lammaffaa akkamitti amantuu isin akka musliimaatti Yesuus gooftaa miti kan jedhu gaaffiin inni lammaffaa bara dhumaatti yookaan yeroo qiyaamaa kan dhufu deebi'ee gara addunyaa kana murtee kennuuf kan dhufu eenyu gaaffii jedhu yaada biraa tokko keessa osoo hin seeniin gaaffii kana qofaaf deebii kennitu. Yesuus gooftaa miti bara dhumaatti ka deebi'ee dhufu eenyu isa jedhu. Ayyeesh galatoomi nama akkasitti waa gaafatee baratu barbaanna. Duraan dursatti Yesuus gooftaa miti jette. Yesuus gooftaadhaa miti nama nu biratti nama haadha isaarraatti dhalate ergamaa Rabbii gabricha Rabbiiti. Tole gabricha Rabbiiti. Akka islaamaan na gaafatte oote akka kiristaanaa soo jette immoo booddee keessa sii rukutaa rakkoon hin jiru. Itti aansuudhaan guyyaa dhumaa sana deebi'ee kan dhufu jette. Guyyaa dhumaa sana deebi'ee kan dhufu ilma namaati. Ilma namaa yookiin garbicha Rabbii ergamaa Rabbiitu waggaa 33 qofa bulchee waan taateef amma waggaa 7 hafte kana shari'aa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bulchuudhaa dhufa. Kana jechuun ofii isaatiifis akka Rabbiif bitamuu fi akka shari'aa Nabi Muhammad yookiin seera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalatti bitamaa ta'e barsiisuudhaaf deebi'ee dhufa jechuudha. Namoota sanallee kan barsiisu. Akki jedhe jechuun deebi'ee kan dhufu eenyu ka jedhu kana jechuun irra deebii isaa tokkoof tokko maqaan isaa eenyu ka deebi'ee dhufu kun eenyu ka jedhu namoota asirra jiran dhaga'aa jira waan ta'eef quraanichi eenyu jedha ka jedhuu fi na ka deebi'ee dhufuu jiru eenyu isaan jedhee fi ebelu dhufaa jedhi maqaa sanaadha. Ayyee isuma sitti maa jira deebi'ee kan dhufu gabricha Rabbii ergamaa Rabbii Isaa alayhi maqaan isaa eenyu obsi cufadhu ka maqaan isaa Isaa yookiin Yesuus deebi'ee inni dhufu kun immoo deebi'ee duudhaaf dhufaa qoy deebi'ee duudhaaf dhufaa. Rabbiin Quraana keessatti boqonnaa 4 lakkoofsa 159 irratti warri kiristaanotaa fi Yahuudotaa Yesuus Kiristoositti amanan malee hin du'anii jedhe. Kana jechuun har'a isin ittiin amannee jechuudha. Yoom amanture gaafa inni deebi'ee dhufe gaafa inni shari'aa Islaamaatiin bulchu deebitanii itti amantu. Deebitanii itti amantu. Maaliif har'a Waaqayyo jettaniin kaaddan ittiin amanne gaafa inni deebi'ee dhufu immoo kiristaanni fi Yahudaan Yesuusitti amanu malee hin du'anii jedhe. Kanaafuu kan ittiin amantan ergamaa Rabbiiti jettanii shari'aa Nabi Muhammadiin hordofteeti duuti jechuudha kiristaanii Yahudaa fi warri maali? Warri kiristaanaa jechuudha. Kanaafuu kan deebi'ee dhufu ilma namaa fi gabricha Rabbii Yesuus yookiin Isaa alayhi salaam kan deebi'ee dhufu du'uudhaaf jechuudha. Akkasi. Guddaa galatoom. Gaafficha naa deebisteetta deebii keetti tokko quraanichaan kitaaba kennan tokko ta'ee tokko ammoo kitaaba yookiin wangeelarraa kamaqee deebii sirriin taane tokko deebiche. Inni jalqabaa inni lammaffaa deebii sirrii deebiche. Kennas akkuma jedhu guyyaa dhumaatti ka deebi'ee dhufu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jedha. Inni deebi'ee ka dhufuuf akkasin jettan kana du'uuf osoo hin taane murtee kennuuf dhufa. Amma achi yeroo jalqabaatiif yeroo dhumaatiif ilma namaatiif du'eera. Lammoo deebi'ee dhufuu isaa jireenya kennuuf namootaaf murteessuuf firdii faraduuf deebi'ee dhufa malee lammoo deebi'ee du'uuf miti ka dhufu. Isa itti aanu gaaffii tokko. Asuma dhaabe gaaffiin koy kan amma dubbatte irratti. Ayidillemma. Gaaffii si gaafadheen obboleessa. Si dhaga'aa ture na dhaga'ika. No waan amma jette irratti gaaffii si gaafadhamu suuta jedhe obboleessa suuta jedhe. Si dhaga'aa ture na dhaga'i. Maaliif karakar? Laki wal karakaruu miti waan amma dubbatte sirreessuu deeme sirrii miti waan naan jetteef sirrii akka ta'e si garsiisuuf al tokko. Naa sirreessi takaa duubarra naa sirreessi takiyya fixadha. Kunoo si sirreessuu maalee dubbattee mi si sirreessa al tokko obsi. Akkanaa miti ka inde naa sirreessi. Obsi jarjariin qoy ilaame akka jette ati akka jette inni deebi'ee dhufu Yesuus Kiristoosii faraduudhaaf dhufaa jette. Tole gaaffiin tokko asirratti gaafadhu firdiin lafarratti kennama. Moo firdiin kan kennamu namoota lubbuudhaan jiran moo warra du'aniif kennama? Lakki warra du'ee du'aa kee yoo jette bakka kamitti deebi'ee dhufa firdiin isatti kennama. ragaa macaafa wajjiniin bakka isaa wajjiniin natti himtaa jechuudha. Firdiin ni kennu guyyaa kan qiyaamaati kan dhumaati yoo kacheettu taate.
Lammaffaa Yesuus Kiristoos kana qofaayyuu miti kan inni dhufu masqalii ati baattee isaaf naan fannifame jettulee caccabsuu dhufa banagaraachin laa gara kutiin sitti hima. Lammaffaa ammas du'uudhaaf dhufa kan jedhu macaafni keeyyuun jedha. Macaafni kiristaanaa Yesuus Kiristoos du'uudhaaf deebi'ee dhufaa jedha. Sana immoo ragaan Isdiriyaas lammaffaa boqonnaa 7 lakkoofsa 29 irratti ilmi kiyya Kiristoos. Eenyu? Isdiriyaas lammaffaa boqonnaa 7. Indiriyaas? Isdiriyaas. Indiriyaas jira kitaaba. Ishi afaan Oromootti sitti himu Izraa. Tole Izraa lammaffaa beektaa? Izraa lammaffaa beektaa obboleessu? Siingar. Sagalee kooti moo kan isaati ijoo? Keeti. Ishi amma nagaama? Nagaama dubbadhu. Hayyee Izraa lammaffaa beektaa? Izraa? Ishi. Izraa lammaffaa boqonnaa 7 lakkoofsa 29 irratti ilmi koo Yesuus Kiristoos warra isa waliin jiraniin deebi'ee dhufa. Waggaa 400 eegga bashannananii booddee ilmi koo Kiristoos hin du'a wanti lubbuu qabu hundumtus hin badaa jedha. Eenyu lammaffaa jettee? Izraa lammaffaa. Akkasii ilaala jira eegadhu. Banagaraachin laa macaafa kana isin warri argitee laal asirra baatanii dubbii kitaaba ho'icha keessa hin jirre nama dogoggorsiisinyaa. Kitaaba ho'icharra Izraa lammaffaa ka jedhu hin jiru. Eeshi? Ayyee dhaggeeffadhu tole. Keessani warra peentee warra 66 irraa hir'istan isin hin qabdani. Warri 66 qoy suuta jedhi kolfita. Macaafa 66 namni 66 jedhee sii kenne tokko hin jiru. Tole 66 jedhee namni sii kenne tokko hin jiru. Lammaffaa ka 82 keessa hin jirre Izraan. Garuu warri 82 ammoo akkam godhanii lakkoofsa irraa kutani. Warri 81 immoo jaraafi 81 wangeellee kan kenneef tokko hin jiru. Warri kaatolikis wangeelii 73 jedhee kan itti kenne tokko hin jiru. So Izraan wangeelaan baasee si garsiisa. Izraa warri Habashaa irraa cicciranii maal jedhanii boqonnaa 7 lakkoofsa 27 irratti maal jedhaa? Yesuus Kiristoos deebi'ee hin dhufa waggaa 400 hin boqota hin du'allee jedha. Kaasee istaayipaadii sana naa kennuu dandeessan tokko. Ilaa amma kasitti hin mudagite. Si garsiisa qoy obsal tokko. Viidiyoo baasee si garsiisa. Jarjari. Ati na iPad Abdallah. أو جوال صغير جيب برضه جيب اوكي الله macaafa kanarraa qabadhee nabdii qaba. Ishi amma afaan Ingiliffaatiin Isdiriyaas lammaffaa jedhama. Tole obboleesso afaan Ingiliffaatiin tole boqonnaa 7 ilaali. Boqonnaa 7 lakkoofsa 27 yookiin akkasiin kaasnee dubbisuu dandeenya. 28 irraa kaasnee dubbisnu maal jedha? For my son Jesus shall be revealed. Waan ilma kooti Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufa hin mul'ata. With those that jara sana wajjiniin be with him warra isa waliin ta'aniin deebi'ee dhufa. And they akkasuma isa wajjiniin yoo inde jechuun fi jechuudha. They that remain shall rejoice within 400 years. Deebi'anii waggaa 400 maal godhu? Rejoice godhu yookiin bashannanuu jedhe. After these years waggoota kana booddee 400 booddeetti immoo shall my son Christ die. Ilmi kiyya Yesus malta die ni du'a. And all men that have life namoonni lubbuu qaban hundumtuullee hin du'uu jedha. Kanaafuu Yesus Kiristoos
deebi'ee dhufee warra isa wajjiniin jiran wajjiniin dhufee ergamoota wajjin erga dhufe booddee waggaa 400 bashannananii waggaa 400 Keenya dura asaa turte waan ta'eef kanarratti na waliin haasa'e. Yoo rakki baate. Ayyee ni naasawa. Islaamni waaqa sadii waaqa isaa. Waaqa sadiitu gabbarame Quraana keessatti. Ragaa TV da Quraana keessatti waaqa sadii. Naa kanatti. Okay, naa kanatti. Gabbaramu sadii. Okay, waaqa sadii. Isin tokko tanii kam Guddisa gurbaa kana. Si guddisaa kun. As baas. As baas. Baas emma. timunan danda'u. Wangeelaa sun bochifnee Quraanaa taphate. Baas. Natti baasiiti dubbisi. Sitti maan jedha. Baasii matarratti. Iman jiru jedha. Renteen nus tu wallaal gisee naa garte osoo hin Siin baasa ani amma warra sirra jirtan baasaa tokko Baasi. sinima. Baasi ati baasi fi warri asirra jirtan maxxasaa fi screenshot godhaati. baasi ati screenshotii godhi baasi telefoonni kee hin godhu baasi kuma sadii qaba. Naan godha namni baasuu hin danda'a rakkoon qaba baafee yoo baase. kuma sadii ol Baasi qabas viidiyoon. meeshaan ni baasu. baasi baqqalaa damo masqalaa Namni haa baasu, mallasa baasi ati nama Asfaayaa baasi fi ati addataa keessa nama tokko jaldeessaa baasamee suuraa 318 screenshot godhaa maxxansa. baasi amma baasi dhiira taatu baasi kiu jechuun amma kaajee karooree. Atumti baasi abumuu Arraban dagin kaawaa sodaatte sodaadha malee. Suuraa keenya dabarmaa kan Baasi dhagaa. tasaaye baasi kunoo iji peentee addunyaa irra jirtuun Namni biraa baasa fi Baasa. warri kiristaanaa taatan baasa. waan baasuu hin dandeenye ragaa maa dubbatta. Namni asirra jirtan baasa fi baasa. Suuraa sadii Baasii baasa ati maxxansa. telefoon iskiriinshaatii godhadhu baasii TV maa uummatatti iyyita gurbaa. Maali dhiiraa Abumuu Hojjaa isaa naan jedhu abumuu as mormi Ani baasuu hin danda'u namni baasuu baasi danda'u. qamaa koo quraanoo biraa qabda miti ati. Yeele baasii namticha isa jedhe isin yoo ani baate malee fudhatamu. Yoo ani baate malee hin ta'u. na dhageessa sii dubbate Wanti guddaa ragaa dhabe, yoo ani baate malee ta'u. anaafeetii wal Mee namni qabdan. Yaa nuti ragaa naa baasaa mee naa baasaa maxxansaa warri. Yoonni basii baase malee ta'u baastee. gurbaa aboo yaadattu cufadhu Isin baasaa maxxansaa mee warri dhagaa jiru. mallasa gurbaan gurran qabu hin dhaga'uusa daran isin dhageessanii jarri islaama abu yaasir Ati yoo baas waan namni siya mallasa sii dubbate amma kiristaanummaa keessa dhufe yoon waa Dhagaan jira. anaaf fidata malee qaamni biraa naan fidu telefoonni ka iskiriinshaatii ni dalagamu hin dalagu warri kiristaanaa Kootik taatan siyoo sinitti baasaa yoo jiru. baasan maal abumuu asin. aboo gurbaan irraa Warra sirrii gatan baasa. ka kiristaanaa faalleessite Ani baasuu hin danda'u siin jedhu dhagaa sitti mee kun irra naasaara. iskiriinshaatii godhadhuuf eega fidu teenye maanuu dubbata waan ragaan qabne fidi ummata irratti yoon finne zim yoon finne Ragaa fide suuraa fidde sadii kudha fiddeen saddeet irra jira siin jedhee bar. Ragaa fide kunootitti bira deem ragaa. fidiin sin jedhe gurbaa Namni jirtan baasaa maxxansaa jechaan jira. deem fidi deem atin jirtu ni boqotteeti Quraana qabu quraana qabu. lubbuun sin eessaa fiddee duraan Ani baasuu hin danda'u naan baasu siin jedhee bar. Naan baasu siin jedhee siin namni qabdan baasa. maal Suuraa sadii silkii maal sin baafne suuraa sadii kudha saddeet irra. kuno viidiyoon si erge viidiyoo si ergee kaat Miyuutiyyuu irra jiru silkii irra baasuu miti asirratti. waan siin jedhe viidiyoo telefoonni kee ni dalaga iskiriinshaatii godhi if duuba kaa hin gorsiis fidi baase kaabboo Ati kan baase malee fudhatamu kan baase malee fudhatamu. hin fudhadhan Namni asirra jirtan hin agarsiisi baasanii- dhiira taatu aboo waan akkana tan intala mallasee tan irraa buusaa buusu fidi siin jenne gurbaa daqiiqaa meeqan si kadhachuu jira Ishii na dhaggeeffadha. fidi ka
Baasee dubbis. Habuutu ustaz waan beektu na fakkaate gurbaanii. Qoy wanti qoy ajee. Waan beeknasi gowwaan ani ragaa waliin ni naasaara. Aboon nu arrabsu maqaan wangeela Luqaas akkana wangeela fideensi agarsiisa ani dhiirti islaamaa ani dhiira barsiisaa islaamaa fideensi agarsiisa. Fidi phentee dhugaa san yoo taate fidiin agarsiisi. Maalumaa saasa dhiirti akkana nama kadhatti. Maa dhufta ijoolleen dubba teessan barra ragaa fideen nu garsiifti. Okay, na dhagaa artaami. Naan baasu silkiis hin jedhee warra dala jirtan baasaa yookaan koomentii irratti ni barreessu ayyee. Ragaa koomentii irratti ni barreessu. Koomentii irratti hin jenne koomentii ragaa nu barreessu ta'a. Koomentii ragaa. Gaafa fidde gurratti si qalau islaamni waaqa sadi waaqa inuu asirratti suuraa kanarra jira warri qabdan baasa. Gurbaa baasiitii fidi siin jenne. Ati deemii fidi. Baasi ati. Quraanni si biran jiru baasuu hin dandeessu. Ustaazi. Suuraa sadii kudha saddeet irra jiraas hin jiru. Ustaazi abaasuu fi takka hagaltu qaba. Okay baasiif. Wallahi waan akkasin jedhu ustaaz. Wanti jedhu argitu qaba gudii argitu qaba. Kootu mallasa koosi fan baasan. Okay. Takka dhiifama naa godhaati kuno. Suuraa meeqatti mallisa? Sadii kudha saddeet. Kuno. Sadii kudha saddeet dubbisi. Kudha saddeet. Dubbisi. Akkana jedha. Rabbiin akkaan dhaabbataa ta'ee akka bakka hunda mul'atutti deebitire. Akka isa malee dhugaan gabbaramaan hin jirre ragaa bahe maleekonni warri beekumsaas mul'ataan jiru irratti kaameraattis mul'ataan jiru ragaa baaniiru isa malee injifataan ogeessi hin jiru ka jedhudha. Suuraa 20 Holdan. Irratti immoo asitti dhaabbii malee akka gabbaramaan hin jirre lafa kaa'eera. Dhaabba uummata pheenxee dhaggeeffadha. Biyyi lafaa dhaggeeffadha. Gooftaa keessan abummaas dhaggeeffadha. Gurbaan kun akki jedhe boqonnaa 3 lakkoofsa 18 irratti islaamni waaqa sadii waaqessa jaran jiba pheenxeedha. Wangeela keessatti isin dorgina waan keenya taphattani. Mee eessatti akkas jedha. Suuraa 298 irratti immoo Allah malee kan gabbaramaan hin jiru inni kana faallisa. Ni jedha. Inni kana faallisa kan kana faallisa. Na dhaggeeffadhu gurbaa. Rabbi malee kan gabbaramaan hin jiru jedha. Na dhaggeeffadhu goobasi. Asirratti akkanaan jette gurra keetiin waan jette ni yaadatta waan naan jette ni dhageessaa gurraan. Ni dhageessaa. Ni dhageessaa. Dhagaan jira. Boqonnaa 3 lakkoofsa 18 irratti islaamni waaqa sadii waaqessa jetteemi. Waaqa sadii waaqessa hin jenne. Maal jette? Bakka sadii jira. Sadeen waliin morma. Sadii asirratti rabbi malee kan gabbaramaan. Kijibdu deem. Suuraa 98 irratti immoo Allah malee kan gabbaramaan hin jiru. Quraanuma keessa jira kun sadeenu. Ente kana kijibtu na jaasottani. Kijibdu. Boqonnaa 3 naa baasa. Boqonnaa 3 lakkoofsa 17 maal naa baasa? Asumatti jedhee asumatti kaadaasi. Islaamni waaqa sadiitti amana jedhee hin jenne jedha. La'anatullahi ala phente. Wallahi sama ishee adda baasuu hibar wanti an baasee viidiyoo. Tolchite ijoollummaa isaaniitu alaaltu. Wallahi ajaa'iba. Maqaa gooftaa. Taate maal goona mullee bas. Yaarataa dubbiftu yaarataa machaa ture reefu. Nagadisa. Yaarataa miitu irraa ka'e ammaa sa'e kuno reefu machaa turte. Machiinsi keessaa ba'umee takkaa sa'e. Asama geessan sirreessaa haasaa kame. Sirba ganda mana muuziqaati.
Be makeup. Ya. Nagamu. Cofi kanurra musiqaa cofiin jedhe. Musiqaan na biraan jiru. Musiqaan dhaga'amaa dha moo? Reena biraan jiru musiqaan. Maalitti eenyu bira jira duba kuni? Qabne qabda la. Si bira jira fakkaata malee na bira musiqaan hin jiru. Na bira hin jiru goobasii kiyya hin kijibin atis ka hin jiru. Aboo si bira jiraati bira deem takka dhaamsinurra. Maali wanti cufinurra. Dhaamsika. Cut off, bro, the music. Patrick, what you have? Raajatani. It all charger. Ajay. Amis music aman kita. Maaliti sakkeen bi. Cufte? Ya shi gatin. Eksi. Ati eenyu? Ati Kiristaana moo Islaam? Kiristaana. Ani Islaama. Waaqni kiyya Allahadha. Ergamaan kiyya Nabi Muhammadi fi Yesuusi Abrahaami. Kitaabni kiyya Qur'aana. Walii galle? Atoo? Yesuus ergamaa keessanidha moo? Akkamitti ergamaa keessan ta'e? Gaafa deebisam. Deebisika ani Islaama Qur'aanaatu Islaama ta'e naan jedhe ati Kiristaana? Kiristaana ne anaan immoo wangeelatu kiristaana ta'e naan jedhe. Baasi. Ragaa kan taa'e. Ganam kana gattee isin hojii inda marama hunda haa ta'u mana kana fidi amma fi deettisi. Baasi. Reefu na qabaan si dadhabnee miti. Ati ijoo dubbii kee tufi waa biraa haasa'uu dhiisi yaara biffatti hin makin waan biraatti hin makin afaan oromoo qulqulluu ishee dubbanna. Okay. Ijoon qulqulluu ijoon Yesuus ta'a jedhe fidi kan. Yaara deebiitiin nuu kutaa jira. Gana fokkotamta. Jeri mee maal jette? Waan jedhe kiristaana ani qur'aanaatu rabbii kiyyaatu islaama ta'e naan jee jennaan ati sakkette wangeelatu kiristaana ta'ii naan jee jetteemi miti? Eeyyee. Boqonnaa seera uumaarraa kan jedhu Yesuus Kiristoos ajajamtanii waaqarra. Ajajamtanii waaqarra? Ajaja waaqayyootiin takkaa Yesuus Kiristoos barattoota isaatiin takkaa biyya lafaatiin kiristaana ta'aa kan jedhu mee isarra jira wangeelarra jira naan jette. Gurbaa qilleensi nuus rakkeeti. Faarfannaa dhaggeeffachuu malee bar. Inna gama. Ustazi video cuftu. Isin qabaa jira takka. Ya, Aboo natti tolleen bakka biraatti mana dachee jalaan jira mana jala gabbu uummata hirriibaan kaasu jedhee. Amma sirriidha mee amma isaa. Qofa bakka keessuma taa'ee irraa bakka. Yaadata? Inna gama. Yaadata? Asa inna gama. Inna gama yaadata? Itti fufi waan adeemtu tokko humna keenyaan. Itti fufi meeqaa fiige? Okay. Ani qur'aanaatu islaama ta'e atoo
kiristaana ta'e isin jennaan wangeelatu kiristaana ta'e inaan jedhee jette. እሺ sirriidha waan hin jedhe ati quraanatu musliima ta'e naan jedhe abboomi kee quraanaa kan deemaadha yaadni kee. Ani immoo ajaja waaqayyooti malee ani immoo ajaja waaqaa fi ajaja macaafa qulqulluu jiru nan deema. bakka isin jedhe dura. Nagaame. Kamutaan yaa Rabbi. Bakka ajajni waaqayyo wangee kiristaana ta'e isin murakkitee deema ijee rakkanne nuti eenyu qattiyaan qaxxil. Malkee Wayye. Nan naga maatti. Okay. Wow. Nin naga. Waaqayyo abbaan ni ajjeesa. Yaa boo'in kukkutaa. neetworkii sin qabeera Ustaad. Neetworkii sin qabeera. Okay, Yoo sin hin mijenne. bakka dhiise. Bakka yoo sin hin mijenne rakkoofsa. Okay, dhiise. Itti fufi. Okay, harafani bakka. Abbaa Caalii? Hai, kiristaana wangeelli si ajajnaan taate otoo danuu yaadataa wajjin addaan dhufanii. Yaa Abbaa Caalii jirtu? Maal Ahmad ayyooman fixe? No, sin jechaan jiru ambar obsi. Neetworkiin qabaanii jira argaarte miti? Okay. Akkas. Tolfadhu viidiyoo kan kee daqiiquma takkatti. Maasha Allah. Shamarran keenya duraanuu islaama fakkaattanii bar. Alhamdulillah. Rabbi isin bareeche gooftaan dachee fi samii uume isin tolche. Tole eenyu kiyyuu teenya namni birrii sii kenne gara islaamummaa koo jedhe jira. Fadha keetiin laphee keetiin gara islaamummaa ofuma hordoftee dhugaa barattee Yesuus akka ergamaa ta'e akka nama ta'e barattee ofuma dhufu jirtamoo? Maashaallah gara shaadaa deemna yee inshallah rabbi siif haa laaffisu. Maatii ta'e keessa islaamni jira? Atuma callaadha seenaadha dubbii seenaati tun emma qabsoo. La hawla wala islaama taatee biyya galta. Rabbi si haa jajjabeessu inshallah abshiroo. Quba kee tokkicha ol qabeeyyii akkuma gartee baleetii teenya martaasan. Inshallah na jalaa itti ashhadu an laa ilaaha إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله أني رقم بها ربي توكو مليكا هكا جبر مهنجر محمديس غربيتش إساتي في إرجما إسا كان تمرات ونان أمانة عيسى يوكين يسوس كريستوس ربي متي ilma rabbiis miti aboo waaqummaa sin qabu garbicha rabbii fi ergamaa rabbii kan saba Israa'el duwwaaf ergame ta'uu isaa laphee kiyyaan dhugoomse
arraba kiyyaan dubbadheen jira. Arraba kiyyaan dubbadheen jira. Yaa Rabbi Islaamummaa irra naa kennite tanarra na jiraachisi. Yaa Rabbi Islaamummaa irra naa kennite kanarratti na jiraachisi. Irratti na ajjeesi. Irratti na ajjeesi. Irratti na kaasi. Irratti na kaasi. Guyyaa firdii sana jannata naa kan. Guyyaa firdii sana jannata naa kenna. Maasha Allah. Kiyyuu teenya maasha Allah. Teenya baga gara Islaamummaa dhufte. Congratulations. Anaa dhufu. Maaltu si dhagama? Gammachuu malee silaawu. Alhamdulillah. Baga nama waaqeessuu jala. Yesuus dhiiratee bareedaa san ilma Maariyama waaqeessuu jala baga Waaqayyoo ilma dhiiraa isa godhee Maariyam irraa akka dhalatu isa taasisee baga gamas dhuftee anaa dhufuun siin jedha. Maqaan kan kee kamaatiin sii baafte kami? Kiyyuudha maasha Allah. Kiyyuudha. Teenya maasha Allah. Ummanni kii waa jaani. Nageetti jedhiin gartee ijoollee warra pheenxeetiin nageetti jedhiin gartee nagaan Waaqayyo isin haa ta'u. Okay. Maqaan ati jaalattu jira? Maqaan asitti Hayaati? Galgalam hayaati. Bas abbootis teetis hayaatuma jiruu gaarii si haa jiraachisu. Akiratti illee jiruu gaarii jannata jedhan jireenyi gaariin sanuu jannata sana kan hayaatiidha inshaallah. Hayaati eenyuti? Toloosa siifaa toltu. Abbaan keetiif harmeen tee jirani? abbaan kiyyaa jira harmee kiyya qofa. Biyyan itti salphattu say jabaadhu harmee teen qabiyya lafaa jirtu tola itti oli baradhuuti yaa harmee tantoo ilma Maariyama akkuma ati na deettetti Maariyamis jettee ji'a sagalit deette ilma namaa waaqeessinuuti gara Waaqayyoo tokkicha isa hin nyaanne isa dhiiran taane isa nama gartee hin taane isa laman taane isa sadiin taane isa hin duune isa hin mul'anne sanaa waaqeessinu jedhe harmee ta'e itti yaami borumtii jannata keessa akka waliin jiraattaniif rabbiin gartee siif haa laaffisu jabaadhu siin janna hayaatteenya jiruu bareedduu si haa jiraachisu lakkoofsa kan kee anaafis folowsi godha kennaan isin jirtii lakkoofsa folowsi godha qo'i dura lakkoofsa kee isaanis naaf ergita akkasuma Ali isana jira jiru kana kun wala bakka kana jirus follow godhi lakkoofsa kan akka itti sagaddu akkaataa sagadaa akka itti qulqulleeffatan si barsiifna ni baratta inshallah garee zuumii keessa telegiraama keessattis jabaadhu inshallah ammarraa kaatee ati islaama qaama kee qulqulleeffadhu shaawara seeni islaama takkitti waaqayyotti makne qindii tangoon rabbi si godhe harmee laman qabdu waaqayyoonis tokkuma laman ta'u sadii wali dhufee tokkon ta'u kaleessaas waaqayyo tokkuma arraas tokkuma boruus tokkuma fuuldurallee tokkuma jechuudha kaleessaas Yesuusuma arraas Yesuusuma boruus nama kaleessaas dhiira arraas dhiira boruus dhiira atuu dubartii taatee dhalatte dubartii taatee duute dubartii taatee kaafamta malee abumuwaas taateen kaafamtu dhiiran taatu hin ta'u namni anuun geeddaramu waaqayyoonis geeddaramu waaqayyo ani namaa miti jedha ni singaabbu akka namaatii miti jedha warte waaqayyo ana malee hin jiru jedha wangeela keessatti ana duraas waaqayyo hin jiru ana boodaas waaqayyo hin jiru ana duraas fayyisaan hin jiru ana boodaas fayyisaan hin jiru jedha fayyisaadha Yesuus jedhan maal fayyisa Yesuus Kiristoos ana dura waaqayyo ni kijibe fayyisaan hin jiru jedha ana boodaas illa nama rabbiin akka fayyisuuf amri ajaja way kanneef malee yoo doktorri marfee sikkannee deema kana marfee tana ta'a namaa karra waraan isin jedhe ati doktora no doktora miti bar yoo fadha waaqayyootiin waaqayyoon isa ajajee waan kana raawwadhu jedheen fadha waaqayyootiin raawwatan nabiyyoonni hundinuu raajoonni hundi kanaaf baggara islaamummaa dhufteen sin jedha weelkaam hayaateenya jiruu bareedduu rabbi si haa jiraachisu osoon boqotin akka abbaa keetii carraa sii kanne jabaadhu baradhuun sin jira salaamtaa irratti qaraa inshallah aliinii fi hundi keessanume telefoona wayii tokkoon kaasa. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hundi keessanuu warri jaraatii fi warri gubbaa duraan dursee obboleetti baga rabbiin amantaa dhugaa amantaa islaamaa irratti rabbi si deebise. Amantaa islaamaa jechuun amantaa jalqaba amantaa haaree itti dhufte sun taane amantuma jalqaba ilmi namaa hundinuu irratti dhalatu. Rabbi yeroo dubbatu suuraa boqonnaa 30 ayata 30 irratti rabbiin fitratallahi allatii fatara annaasa alayhaa ja'a. Amantaan jalqaba ilmi namaa hundinuu irratti uumamu islaamummaadha ja'a. Faamilee keetiitu guyyaa keessaa si jijjiira amantaa biraatti si jijjiire akka itti islaamummaa irraa si garagalcha malee jalqaba ilmi namaa hundinuu islaamummaa irratti dhalata jechuudha.
baga rabbiin amantaa faamiliin kee irraa si jijjiiranii gara amantaa sirrii hin ta'initti amantaa kiristaanaatti irraa si jijjiiranitti amantaa dhugaa amantaa jalqaba irratti ilmi namaa hundi dhalatutti baga rabbii si deebisee rabbi irra gasii haa dhaabee amantaa kanarratti waa hedduu si jaama jechuudha. Egaa gara islaamummaa kanaa dhuftetti waa hedduu si jaama. Ati amantaa kanatti maaliif galtaa? Amantaan kun amantaa sirriitii miti keessaa yeroo hedduu si duulama jechuudha. Karaa faamilii keetiin saayibboottan kee kasi jibbu akkuma reefu kannaan faan dubbachaa turanitti karaa saayibboottan keetiin haa ta'u karaa obboleeyyan keetiin illee haa ta'u sirra duulanii si arrabsanii maaliif achitti dhayita maal jechuu danda'an. Tolee kanarratti jabaadhuuti. Gochaaf jecha namaatiif bakka hin kennini irratti jabaadhu. Islaamummaa ammas eegatti dhufte akkumatti itti dhufaniitu mataa osoo hin taane baratanii maalummaa islaamummaa keessa gadi fageenyaan hubatuutu barbaachisaa jechuudha. Eega islaamummaa hubattee barattee dhufte jechuudha. Gadi fageenyaan hubattee amantuma bariidaa kanarraa akkasitti ture jettee akka islaamummaa ganaa jaalattu yoom amma gartee miti amma dhugaa islaamummaa si galee si hubattee itti dhufte. Garuu gadi fageenyaan islaamummaa gaafa baratte hedduu takka jechuudha. Amantaa dhugaa amantaa sirrii ta'uu isaadha. Likkitti gadi fageenyaan hubattaa jechuudha. Inshaallah kanaafuu jechaa fi nama ho'isan si barreessaa fi maal kana hundan dhagahiniti barumsa si dabala inshaallah kan naalleen jirti anillee follow si waree jiran adeebisi barumsa galtee barumsa baratte inshaallah akka faamilii kee warra si duuba hafan gara dhugaa kana gara islaamummaa haqaa kana rabbi fiddu abdiin qaba. Amantaa ittiin jireenya bara bara harkatan amantaa ittiin jannatti seenan islaamummaa malee hin jirtu. Amantaaleen biyya lafaa baay'eedha. Kiristaanaa, Hinduuzimii hedduudha amantaan biraa. Garuu amantaan takkittuma ta rabbiin biratti fudhatama qabu, ta rabbiin illee quba qabu takkittuma jechuudha. Sunis amantaa islaamaati. Rabbi yeroo dubbatu maal jaa Quraan isaa keessatti inna diina inda Allahi al-Islaam. Amantaan rabbiin bira fudhatama qabu islaamummaa qofaa jaa. Amantaaleen kun takkallee rabbiin biratti fudhatama qabu. Ta rabbiin illee quba qabu, ta rabbiin illee jaalatee ilma namaaf kanaa kanne islaamummaa qofa. Amantaan ittiin jireenya bara harkatan, amantaa ittiin jannata harkatan islaamummaa qofa jechuudha. Kanaafuu bilisii jabaadhuuti irratti gadi dhaabbadhuuti inshaallah barumsallee baradhuu si jechuu barbaada. Asirraa gabaabsa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullah. Dubbadha anis nanyutti ana dubbadha inshaallah baga akkasii hayaa teenya maashaallah ibnu dubbadha inshaallah anis karaa irratti hin gabbee ajaa wayitii. Sagaleen kun assalamu alaikum. Dubbadha alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenna dubbadha. Si dubbadha. Ala ibnu dubbadha rakkoon qabu sinin boodin dubbadha. Ayya erga jettani kiyyu baga nagaan dhufte baga rabbiin gara islaamummaa fixuratti si deebise rabbiin akkuma si fide rabbiin irra si haa dhaabu. Kennaanis dhaamsa dhaamtee jirti Ustaad Abu Muhaaziz akkasumas aliinis dhaamsa dhaamaniitiin hin jiranii dhaamsi jalqaba mucayyoo si dura shahadaa qabatte saniif dhaaman siifis ammootiyyuu ni ta'a. Wanti ati gochuu qabdu amma jechaadha barnoota si barbaachisa. Halkan kanarra halkan salaanni nuti amma itti deemnu salaata subihiiti waan ta'eef subii kanas dhiqatteetiniin salaatuun sirra jira waan ta'eef jechaadha. Warra fooloo deebisiif sin jedhan sana fooloo deebisiitiniin bakkitee itti qaraamu yookaan itti baratamu si haa geessanii jechaadha. Lammaffaa irratti ammootiyyuu hawaasni ati keessaa seente keessaa baate si jibbaa maatiin keetis tarii si jibbuu ni ta'a waan ta'eef ati ammootiyyuu wanta kana obsuun sirratti dirqama jechaadha. Yoo akka tasaa namni keessaan dhufeetiniin haayi lubbuu akkuma ustaanni reef jedhan sana sin jedhe deema Abu Mu'aazin bira dhaqaa jedhiinitiniin ofirraa akkasitti geggeessitiniin jabaadhu sin jedha. Ammaaf viidiyoo cufachuu ni dandeetta jabaadhu gadi dhaabbadhu obsa godhadhu obboleettii teenya kennaatti ofii. Daraartuun nagalchaa waa galchitanii hayyuu dhaamsan duraan dhaamse dhageesseemi waan haaraa miti jechuudhumaaf namni keenya dubbii dheeraa kana hin salachaa. Maamaatii chaalenjii hedduu dhufuu danda'a karaa maatiin hiriyaa kee warra namootaati jajjaalattuun waan islaama taateef namoonni baay'ee si jibbu si galee already hiriyoottan kee hundi si jibban. Sawu maati rabbi tokkotti amantee malee waan isaaniin fuune yookaan idaa jara of harkaan qabdu. Egalee
Kanaaf jennaan ati immoo gaafa ati jabaattee onneedhaan islaamummaa irratti gad dhaabbatte isaanuu booda harkasitti kennanii si jaalatan. Waan gaariidhaan ijaaba bareedaa uffattee qaraatee fuula nagaadhaan gaafa isaanitti mul'atte atuyyuu ofitti isaan saabda. Sigalee kanaaf jennaan ejjennoo gabaadhu inshaallah maashaallah rabbiin hikmaa siif haa kennu jajjabina siif haa kennu. Jabaadhu sin jala maamatiya inshallah mo keessanis follow deebisii mijiyoon duras naan deebisne naa deebisii too inshallah ni baratta gaafa jecha alif jechu gaaboo baratteeyyuu keessi kee tasgabbii argita waa biraa miti gaafa salaattee jettee in tasgabboofta gammachuu argatta rahaa argatta keessi kee abdii wayii horata kanaaf inshallah in baratta keessan dubbise. Okay. Fixatanii inshallah. Okay. Daraartu jirta? Daraartu Danisa deettu. Sagalee kee fudhadhu sagaleen kee dhagaan jira. Daraartu? Abet. Okay, ati ke amantaan kee maalidha? Kiristaana? Duraan nama kiristaanaan ture garuu amma garuu sallaman jira. Amma shahaadaa qabattee jirta? Amma islaamaati amantaan kee? Amma shahaadaa qabattee jira. Okay. Yoom shahaadaa qabatte? Waggaan isaa Ramadaan dhufu wanaadha. Duba amma jala kanatti shahaadaa qabachuu barbaaddii daraartuu galchaachaa turani. Shahaadaan qabadhachaa turte jalatteeti? Namaan jenne kana. Abshiraaye inshallah maashaallah rabbi ragisi. Ustaazame qabattee isa dhugame waa waggaa tokko jette waggaa tokko kana keessatti maalirra jirti mee waa tokko gaafadhaaye. Wallahi qabattee shahaadaa qabattee rakkooni. Barachaa jirtaa? Quraana manumatti tamaaraa jira waan tokko tokko manumatti baraara. Eenyurra qaroo jirta manatti? Jaarsi koo sheekii ture. Ayee? Jaarsa koo sheekii ture suman na barsiisa. Amma bartee jirta akkaataa salaataa faa afaan salaataa faa dabalataan arkaana islaamaa arkaana ihsaanaa akkasuma iimaanallee bartee jirta amma waan kana jirti dhugaaseetu ammas. Nan salaata. Baradhaan jira. Okay, isa geessi amma mee akka maal faa baratte mee? Islaamummaa raawwan baratte natti hime takkaaf lama. Yaa salaam. Bareedaadha jee shahaadaan qabachuun kee bareedaadha. Garuu gaan shawwaduun maal barbaachise. Akkas inshaallahti warri kiristaanaa yoo jiraatan lakkoofsa akka barreessaa. Warra kiristaanaa alii tolchiitiniin of jabeesse warri yoon achi dhufu dhaabbiin isaas hin tolu. Nama diratii qabu kanatti iyyuu barbaachisa waan ta'eef amma yoon achi tolchi of jabeessitiin jiimii kan jedhu kana ol galchitti lallabe. Kinoo dhufee jira. Jimmy. Hello. Enda gama. Ya. Jirta kam? Nagaagala dawaa kayyoo kam? Jirra wallahi alhamdulillah kunoo nama jarraame nuti ati jirta? Jira galatasa. Baga jiraatte. Eenyu waaqessitaati? Ati eenyu waaqessita? Ani Allah ni waaqessa. Allah isa dachiif samii uume.
isa na uume isa na nyaachisu isa na obaasu waaqessa amma kiyya boodatti deebitaatti yoo na deebiste waan si gaafadhe maal qabda waaqayyoon keenyudha. Waaqayyoon koo abbaa isa jiraata. Abbaa isa jiraata. Abbaa isa jiraata kun kami? Waaqayyo abbaa. Okay, waaqayyo abbaa waaqestaati. Yaa. Yesus ini waaqestu. Maal hojii waa'ee isa waaqayyo abbaa waaqessaan siin jedhu. Yesus maalidha jettee amanta? Yesus maalidha? Yesus karaa dhugaa jireenya. Amma nagalee yaabo. Yesus karaadha malee waaqayyo miti isaa? Yesus karaa ittiin abbaa arganidha. Malee waaqayyo miti. Inni karaa ittiin gara abbaa dhaqanii malee waaqayyo miti. Abbaa karaa Yesuusiin malee arguun hin danda'amu. Walii galla. Karaa Yesus jechuun karaa ittiin gara abbaa dhaqan malee Yesus Kiristoos waaqayyo miti jechuudha miti. An karaadha dhugaadha jireenya jedhe yaa. Namni na arge abbaa argee an abbaa keessa abbaanis ana keessa jira jedhe. Waan ajaa'ibaati. An amma nagalee yaabo. Ani bari namoonni tokko ni beektaa warri kiristaanaa kuni Yesus Kiristoos kunummaanuu waaqayyoodhaan yeroo jaan dhagaa. Lakki Yesus Kiristoos waaqayyo miti yeroo jaanni warra jaan kana wanti jedha amma ati karaadha jettee ishee karaa eega taate ammoo walii gallee jira. Karaadhaan dhugaadhaan jireenyaa jedha. Okay, amma likki walii galle amma akka cabatti walii galle naafete dhugaa dubbachuuf. Ishee Yesus Kiristoos karaadha. Karaa waaqayyo geessu malee waaqayyo miti jechuudha mitire. Karaa abbaa geessu karaa isaarra deemanii karaa abbaa dhaqan. An wangeelarraa waan hin